ona carcarii kaasee lafa Oromoo carcar keessattuu sirna gadaatii fi akkasuma immoo iddoowwan seenaa lafa hawwattuu godina Harargee lixaa guutuuf keessaa qabdu fuuldura kan isin biraan geenyu ta'a. Oromoon beeka harkaan waliin filtuu beektaa gadarraa fuudha baalliin naannaya. Baalliin naannootti tanaaf tarreen kaayamte tarree kana miseensa qaba miseensa isaaniitti tarree gubbaa jata yoo miseensota naa hin jette miseensan si hima. Amma fakkeenyatti tarree horotaa gubbaa baay'een durfame haga humbanna ga'utti haga arsii ga'utti wajjiin tarreen isaanii achi gubbataa tarreen isaanii achi gubbateesse jechuudha. Hatti aanu amma sabbaa qaamiti hatti aanu sabbaa inni kun inninis tarree sadii qaba. Maatiin burtuq yoo waaqje umrii dheertu riskii bal'oo kana feeta kana jaalatta hoodila kana marabbaa minamdi rabbii. Bakki itti amma itti argamnu kuni dirree kumsa ijjaamtu ta Oromoon jaarraa 150 durallee itti waaqeffataadhaa jirtu. Saboommootii gaara duubaan mul'ata. Gaarri dabbaalillee gaaruma gaara duubaan mul'ata. Abaabuu cubbuun qabne yaa Oromoo abbaa ilmaan dubbata. Yoo nuti walii galuu baanne alagaa xiqqoodhaan nu tuffata. Abaabuu tiyya dubbii garii hambaan nama dubbata. Firaan nama dubbata. Yoo takka malee obboleessa himattee alagaa si tuffata. Abaabuu tiyya gaarii maa hayya hin jenne. Sirni gadaa bultii jalqaba heera lama qaba. Heerri bakka lamatti adda baheetu. Heera hundee fi heera eeyyabaa. Takkaa'u heera gomboobaa. Takkaa'u heera asaasi. Heera lamaan kana qaba. Heerri asaasii maali? Heerri hundeen maali? Heera hundeen ka odaa jalatti tumamee darrabbaatti gulaalamee sirraa'ee garbii duratti gulaalamee sirraa'ee adeerate gabaabbatee dheeratee deebi'ee odatti labsamee dhaddachatti hojiirra oolu heera hundee jedhama. Heera darrabbaa jechuun hasaasii jedhama. Hasaasa hayyoota qofaatu waan sabsudha qaban. Wanni hasaasamuufu waa sadii hin dhiyeessuudha. Nama sadii hin dhiyeessan. Maal jedhama? Hasaasaa garbii duubaa goga mirgaa madoo. Hasaasaa garbii duubaa guuraa gudduu agamsa baaduu nam sadii irraa baasan malee heerri himamuun ta'u jedhama. Nama hirpi lafan geenye jira isa irraa baasan malee heerri himamuun ta'u. Nama hudduu lafan geenye jira heerri himamuun ta'u isa irraa baasan malee heerri himamuun ta'u. Nama hirpi lafan geenye jira isa irraa baasan malee heerri himamuun ta'u. Lafa Oromoo carcar keessattuu sirna gadaatii fi akkasuma immoo iddoowwan seenaa lafa hawwattuu godina Harargee lixaa guutuuf keessaa qabdu fuuldura kan isin biraan geenyu ta'a.